Egaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamoo kun Arboor Online Schoolii. Arboor Online School wajjin yeroo hundaayyuu an Kaliil Arab sagantaalee mimmiidhagoo barsiisoo bashannansiisotaan yeroo hundaa qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Har'allee kan ilaallu 8 basic building kan jedhu keessaa 8 basic building yookiin immoo hundeewwan bu'uuraa 8 maali kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hundeewwan bu'uuraa 8 keessaa wanti ijoon nu beekuu qabnu inni jalqabaa jechuudha. Dream, reason and goal setting kan jedhu jechuudha. Abjuu, sababaa fi galma teessoo galma keenyaa yookiin immoo tuyyuu xumuraa galma keenyaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamoo hordoftoota viidiyoo kana isaan keessaa wanti jalqabaa nu ilaallu isa dream jedhu jechuudha. Abjuu jechuudha. Abjuun maali? Jalqaba irratti what is a dream? Abjummaan mataa isaatiiyyuu maali? Isa ilaalla jechuudha. Itti aansineetiin abjuun kee hoo maali? What is your dream? Erga abjuun maal akka ta'e hubannee booda abjuun kee hoo maali kan jedhu ilaalla jechuudha. Kuni dirqama namni kamiyyuu haala kanaan beekee haala kanaan jireenya isaa keessatti gammachuudhaan wanta barbaadu san argachuudhaan wanta jiraatuuf san beekee jiraachuun dirqama ta'a jechuudha. Itti aanee mallaqa manii kan jennuun san jechuudha. Mallaqa yookiin immoo isii qarshii kaashiidhaan harkatti qabannu sanii beekuun dirqama nurratti ta'a jechuudha. Xumura irratti mindaa yookiin immoo salarii kan jedhamu qacaramtee waajjira tokko irratti kan siif kaffalamu osoo hin ta'in qacaramtee waajjira tokko irraa kan siif kennamu osoo hin ta'in salarii kan jedhamu ati jireenya kee keessatti mallaqa hangamii argachuu akka barbaaddu yookiin immoo mallaqa hangamii galii kee godhachuu akka barbaaddu isaan kanneen ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Abjuun hundee bu'uuraa jireenya keetiiti. Abjuu jechuun hundee bu'uuraa hojii keetiiti jechuudha. Kanaaf namni tokko abjuu isaa haala kamiin ilaala kan jedhuuf abjuu bakka gurguddoo shanitti qoonnee ilaalla jechuudha. Isaan keessaa inni jalqabaa abjuu bakka shanitti yoo qoonnu isa jalqabaa sooshaal yookiin immoo hawaasa kan jedhu saniin ilaalla jechuudha. Abjuu keetirratti ati hawaasa waliin jireenya akkamii jiraachuutti jirta yookiin immoo jireenya akkamii keessa jirta. Qooda shanan abjuu keessaa isa tokko jechuudha kuni. Namni tokko abjuu isaa kaatee erga abjuu isaa beekee booda hawaasa keessatti immoo jireenya akkamii hawaasa waliin rileeshina yookiin walitti dhufeenya akkamii hawaasa waliin akka qabu yoo hin beekne ta'e hawaasa keessatti tajaajilli ati godhuu qabdu yookiin immoo hawaasa keetiif wanti ati dabarsitee dabruu qabdu maal akka ta'e yoo hin beekne ta'e ulfaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf rileeshin isii jettu tana soshaalii keessatti walitti dhufeenyi hawaasummaa soshaalii keessatti tolchinee qabachuu qabna jechuudha. Kanaaf hordoftoota viidiyoo tanaa kabajamuuf jaalatamoo lammata irratti professional namni tokko abjuu isaati irratti hawaasatti aansee lammaffaa irratti kan qabaachuu qabu professional sani jechuun eenyummaanuu baratees ta'uu danda'a, kennama uumamaatiinis ta'uu danda'a, kennaa addaa wayii immoo yookiin immoo kennama addaa qabaachuu danda'a jechuudha. Kennamni addaa ati qabdu sun professionaaliin keessuun maal akka ta'e beekuu qabda. Namni qooda shanan abjuu keessaa isa jalqaba sooshaal yookiin immoo hawaasummaa irratti cimaa ta'e professional kan jedhu yookiin immoo professionaalummaa isaatiin akkamitti akka cimaa ta'uu qabullee yookiin immoo professionaalummaa maalii qabaan hawaasa kiyya irratti professionaalummaa maaliitiin hawaasa kiyyaaf qooda tokko immoo yookiin immoo shoora tokko taphadheetiin mallattoo agarsiisee yookiin immoo ashaaraa kaa'ee dabruu danda'a kan jedhu san qabaachuu beekuun dirqama ta'a jechuudha. Har'a kan ilaalaa jirru qooda 8 bu'uuraa keessaa isa jalqabaa abjuudha jechuudha. Abjuun qoonni jalqabaa hawaasummaa jedhee inni lammaffaan immoo professional yookiin immoo wanta ati qabdu jechuudha. Wanta ati qabdu inni sadaffaan immootu baay'ee murteessaa kan ta'e jechuudha. Abjuu keenya irratti eenyummaanuu taane ati inni achiin jirtu sunis atiin garanaan jirtu kunis atiin oliin jirtu gadiin jirtu kunillee beekuu kan qabdu jechuudha. Jireenya kee keessatti abjuu erga qabaattee booda hawaasa wajjin rileeshinii walitti dhufeenya hawaasa keetii immoo sooshaali walumaa gala sooshaal jenneeti yoo fudhanne hawaasummaa qabaattee booda
lammaffaa professionaalummaa kee beektee erga hawaasa keessa ni tajaajila jettee jiraattee booda sadaffaa ka ati beekuu qabdu maali? Fayyaadha. Wanti guddoo fi ijoon xiyyeeffannaa abjuu kee keessa ati kaa'uu dandeettuu fi keettee socho'uu qabdullee inni tokko abjuudha jechuudha. Abjuun sun immoo qoodota hawaasummaa jalqaba yoo qabaatu lammata irratti professionaala kee yoo kan mataa dhuunfaa keetis gaafatu ta'e sadaffaa irratti fayyaa keeti jechuudha. Healthy isa jennuun san. Without healthy fayyaan alatti wanti jiru tokko hin jiru. Sababni isaa fayyaa waan hunda dursa waan ta'eef. An sa'aatii kanatti isin fuuldura taa'eetiin sagalee kana yookiin immoo viidiyoo kana yoo isin waraabu waan fayyaa qabuuf. Osoo fayyaa hin qabu ta'e isiniif waraabuu hin danda'u jechuudha. Egaa qooda sadaffaa irra jirra jechuudha. Hawaasummaan eegallee professionaalummaa keenya itti aansinee sadaffaa irratti jirra. Sadaffaan fayyaadha. Namni tokko jalqaba jireenya isaa keessatti fayyaan kiyya akkamii, ani fayyaa akkamii qabaa jedhee beekuu qaba. Nama fayyaan kiyya akkamii beeke santu hawaasa isaa saniif yookiin immoo abjuu isaa san professionaalummaa isaa sanis galmaan gaachuu danda'a waan ta'eef. Hordoftootni kabajamoo fi jaallatamoo. Viidiyoon kun yoo isinitti tole hiriyoottan keessaniif akkasumas namootan jaallattaniif sheer taasisaa. Jijjiiramni keessan jijjiirama nama biraa, jijjiirama obboleettii teessanii, jijjiirama obboleessa keessanii, jijjiirama keessan ka dhuunfaa yoo tahe namni biraas jijjiiramuu barbaada. Biddeena isin gubu hiriyaa keessaniif hin kennitan waan ta'eef. Namni biddeena isa gubu hiriyaa isaatiif kennu tokko gatiin inni argatullee waanuma facaafate san hammata jechuudha. Xaafii facaasanii qamadii haamuun hin danda'amu waan ta'eef. Kanaaf abjuu irra jirra. Qooda sadeen abjuu tokkoffaa irratti hawaasummaa, lammaffaa irratti professionaalummaa kenna yookiin immoo maalummaa ittiin of ibsuu dandeenyu kenna, sadaffaa irratti immootu fayyaa keenya irra jirra. Fayyaa qabeessi yoomuu fayyaa qaba. Fayyaa ta'a. Namni fayyaa qabu fayyaadhaan bulee oola waan ta'eef. Egaa qooda shanii abjuun qabu keessaa sadi ilaallee jirra. Kan amma itti aanu maali? Qooda afraffaa ilaalle jechuudha. Hawaasummaa itti aansineet wanta ati qabdu kan ittiin beekamtu sadaffaa irratti fayyaa kee ilaalle. Amma immoo kan ilaallu personaalii dhuunfaa kee jechuudha. Dhuunfaa keetti hawaasa kee miidhuu dandeessa moo hawaasa keessan tajaajiluu dandeessa kan jedhu ni ilaalla. Hawaasa kee yoo tajaajiluu hin dandeenye tahe ati abjuu kee galmaan gahachuu hin dandeessu. Jalqaba dhuunfaa kee an mataa kiyyaa maalirra jira, maal barbaada, maalirra gahuu qaba kan jedhu ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Yoo kana ilaallee xumurree immoo gara kutaa shanaffaa isa xumuraatti ceena. Ikoonoomik jedha jechuudha. Ikoonoomik ilmi namaa jireenya isaa keessatti yeroodhuma kamuu yoo sammuu isaatiin fayyaa qabaate waan hawaasaaf qooduu qabu san beekee jireenya isaa miidhagfatee maalummaa ofii san qooda ofii san beekee jiraate dhumarratti foloos yookiin immoo diinagdeen isa barbaachisa jechuudha. Namni ikoonoomii diinagdeen hin qabne tokko abjuu isaa san keessaa waan tokko hir'ise. Quba shanii qabnu kana keessaa akka waan quba tokko hir'isneet jechuudha. Dandeettii qubni shanii waasii qabaturra dandeettiin qubni afurii qabatu garaagarummaa qaba waan ta'eef. Egaa viidiyoo kanarraa akka waa hedduu barattan abdiin qaba. Qooda shanan abjuu kennaa 1 2 3 4 5 jennee tarreessinee hanga ammaa dubbanne isa kana fakkaata. Namni tokko jireenya isaa keessatti qooda shanan abjuu kana osoo hin guutin abjuu qaba jedhee jiraata taanan namni sun jireenya irratti milkaa'aa ta'uu dhabuu danda'a. Kanaaf abjuu keessan sirnaan beektanii qooda shanii isaa kana keessanii fi tokkoo qooda shanan kana immoo kan waliin ilaallu ta'a. Keettanii fi kutaa itti aanutti akka walitti deebinu abdiin qaba. An Arboor Online School irraa Khalil ture. Viidiyoon kun yoo isinitti tole share, like akkasumas hiriyoottan keessaniifis daddabarsaa. Yaada fi gaafii qabdan gara gadiitti komii fi dhaamsa kamiyyuu kan qabdan koomentirra naaf kaa'uu dandeessu. Horaa bulaa isin jaaladhaa galatoomaa kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti qoodama shanan abjuu kan hanga ammaa waliin ilaalle ta'a. Kana booda kutaa biraatiin walitti kan deebinu ta'a. Kanarraaf qabadhee dhiyaadhee kan hanga ammaa ture galatoomaa jiraadhaa.
Lolaa